Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya guyyaa irraa kan akkaataa kamiin serverii 2012 yookaan 2012 jalqabaa haga xumuraatti akkamitti akka foormaati goonu kan wajjin ilaallu ta'a. Hamma dhumaatti nu faana bu'a. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kompiitara keenya foormaati gochuuf inni guddaanii fi kan nu barbaachisu CD yookaan filaashii buutabiltee tokko nu barbaachisa jechuudha. Kan nuyi qopheeffanne yoo CD ta'e kunoo bakka CD roomii keenya kana pirees gochuun CD galchina. Yoo kan nuyi qopheeffanne filaashii ta'e filaashii keenya poortii USB tti konneetti goona. Isaa booda kompiitara keenya shaatdaawunii goona. Erga shaatdaawunii goonee erga cufnee booda deebisnee kompiitaricha banuun F12 gadi qabnee turra. Wiindoon yeroo foormaatii ta'u any key barbaada. Kan ittiin foormaatii nuun goonu F12 dha. Kan nuyi foormaatii goonu irratti hundaa'eeti kompiitara sana irratti jechuudha. Kanaaf amma kunoo daayirektii darbee loodii godhee darbee siitaappiitti ba'aa jira jechuudha. Kanaaf hamma isheen nuuf idduutti xiqqoo ni eenna. Performaansii kompiitara keenya irratti hundaa'eetu saffisni isaa. Kanaaf laanguweejiidha kuni laanguweejii filannaa Ingilishii maan dabarraa. Afaan opereetingii yeroo baay'ee Ingiliffadha. Kanaa booda instaalinnaa instaalii keessa gaafa dannu siitaappii istaarti godhee nuuf baasaa jira jechuudha. Kunoo amma siitaappii kana istaarti godhee xumurutti ni eegna. Isaa booda kan kanatti aanee dhufu keessaa filannaa jechuudha. Siitaappii kana istaarti godhee gaafa inni xumuru loodingiidha. Isteeppii foormaatii keessaa kunis isa tokkodha. Tole kanaa booda hin filannaa jechuudha. Kana keessaa Windows Standard Service Core Installationiin kun waan qofa qaba. Command Prompt qofaan kan hojjetu yookaan serveriin keenya gaafa fe'amee xumuru normaalii kan inni ittiin nutti agarsiisu Command Prompt qofaadha. Command Prompt irratti immoo yuuzarii uumuu gadi hin dandeenyeef maal filannaa Windows Server 2012 R2 Data Center Server yookaan Server Core Installationii kana filannaa jechuudha. Kanaaf ishee kana kan daataa filannaa jechuudha. Next goona. Tole kanatti aanee kan next itti aanee dhufu agirimentii. Agirimentii jechuun kan Windows sana wajjin laayisensii isaanitti wal dubbisan agirii goonuudha. Next innaa kanaa booda hojiin keenya inni cimaa fi inni guddaan ishee kanaa jechuudha. Kun upgrade installation window jechuun fi customary installation window only advanced kan nuyi jennu. Isheen kun windoon keenya window 10 ture fakkeenyaaf 11 tti guddisaa irraa ta'e daataan keenya akkuma jirutti taa'ee kan nuyi upgrade goonu yookaan installation irratti hojjennudha jechuudha. Inni customize kun immoo window haaraa kan nuyi itti fe'aa jirrudha. Kanaaf installation ishee gadi customize kana filannaa. Tole kanaa booda itti aanee kan dhufe partitionii yookaan hard disk qoqqooduudha. Hard disk kana qoqqooduuf maal goona new jenna. Kunoo as gara gadii jirti new jennee saayizii waliigala isheen qabdu saayizii ishee waliigala qabdu 5,51,200 jechuudha. Ishee kana hin qabannaa. Isaa booda deebisnee keessaa balleessinee irraa jechuudha. Tole kanaa booddee ishee kana kaalkuleetarii fayyadamnee hojjennaa. Anasumaan kaalkuleetarii qaba. Isin gatii noormaalii windoo gochaa jirtaniif isinii baasuu dhiisuu mala. Tole kanaa booddee kanaaf hard diskiin keenya waliigalli ishee 51,20,0 dha. Gatii kanaaf ishee kana qabannee kunuus dhufnee barreessinee baay'isuu goona. Dhiifama isheen kun baay'isuu taati. Baay'isuu 70
persentii hiruu 100 goonaa jechuudha. Isaa booda deebinee kana hiruu 100 kun haardiiskii keenya kan isa kamii ta'a? Isa jalqabaa yookaan lookaalsiin kana taatee jechuudha. Waliigalli isheen kun lookaalsiifidha. Murteessaan piroojeektii keenya irratti hundaa'etu. Piroojeektiin keenya fakkeenyaaf lookaalsii persentii 70 hojjedhu jira taanaan kanaan hojjennaa. Lookaalii yookaan paartiishinii itti aanu persentii 40 taanaan 60 40 ta'a jechuudha. Garuu amma fakkeenyaaf lookaaliidhaaf persentii 30 kutee hambisee jechuudha. Kanaaf isheen kun 35 84 taatee jechuudha. Soddomishan 84 taatee jechuudha kan lookaal siidha kun. Kanaa booddee ammas paartiishinii kan biraa tokko itti daballee uumnaa jechuudha. Persentii isaafeen kana hubannoo ofiisaa meeqa fide? Persentii 9 nuu fidaa jechuudha. Barbaanne immoo ofii keenya ammas deebifnee saayizii keenya duraa sana galchina. 51 20 0 baay'isuu 30%. Kanaaf isheen kun haala kanaan paartiishiniin hojjetamaa jechuudha. Kanaa booddee maal goona? Neekist gaafa goonu noormaalii kunoo wiindoon instaaleeshinii nuuf jalqabaa jechuudha. Koppii wiindoo faayilii 0 irraa eegala. Kanaa booda kan xiqqoo turu geetingi faayil reediin kun xiqqoo ishee nu jala turtee jechuudha. Isheen sababiin ishee wiindoo irraa faayila waan koppii gootuuf yookaan irraa dubbisaa deemtuuf xiqqoo hin turti. Isheen kun aga isheen 100 lakkooftee fixxutti. Tole erga lakkaa'ee fixee 100 erga darbeetii piroodaaktikii nu gaafataa jechuudha. Piroodaaktikii yookaan kunoo kan nu gargaaru kana ishee kana iskiip jennee bira dabarraa. Wiindoo serveriin 2008 kaasee warreen nun firii daawulood onlaayinii irraa godhan hin qaban jechuudha. Aktiiveet piroodaaktinii kan piroodaaktii aktiivii qabu wiindoo serverii 2003 fa'i. Kanaatiif wiindoon noormaalii 7s akkasumadha. Wiindoo 10 warreen ta'anii fi isaa ol ta'an kamiyyuu hin qaban jechuudha. Tole erga finnee asitti isheen kun adiministireetiriin kun yuuzar neemii yookaan baay difooltii kan haganuu aktiiv daayirekteerii fe'annutti wiindoo serverii 2012 qabate dhaabbatu yookaan inni itti fayyadamudha jechuudha. Kanaaf inni kun amma daayirektii paaswaardii gashanna. Paaswaardiin keenya atileest 7 sanaa ol ta'uu qaba malee sanaa gaditti nuun fudhatu jechuudha. Maaliif? Kompleksii kaaraaktersiitiidha yookaan kan qubee qabu, lakkoofsa qabuuf mallattoo yookaan siimbolii qabu kan wal makee fudhatu kompleksii paaswaardiidha jechuudha. Serveriin yeroo kamiyyuu yuuzariif yeroo uumnus ofii keenya yeroo adiminii taanee uummannus akkaataa kanadha jechuudha. Kanaaf amma paaswaardii galchanna. Paaswaardii kan nuyi galchannu ofii keenya kireet gochaa irra malee kan inni baay difooltii qabu miti. Fakkeenyaaf an ABC ati 123 gashee ammas isa jala irratti ABC ati 123 galchaa jechuudha. Kun kompleksii paaswaardii jechuun akkaataa kanadha. ABC ati lakkoofsa kana jechuun kaaraaktersii gosa 3 qabaa jechuudha of keessaa. Kanaaf paaswaardiin keenya amanamaa yookaan jabaataadha. Erga kana goonee deebinee finish jenna. Faayinaalaayizingii jalqabaa jechuudha. Isaa booda kunoo bakka hin xumurre wiindoo keenya noormaalii jalqabuu dandeenya jechuudha. Foormaatii goonee xumurreerra. Wiindoo serverii kana seenuuf yookaan loogiin gochuuf kan nu barbaachisu maal goonaa? Alt pilaas kontirool pilaas alt pilaas dileetiidhaan saayiniinii godhee kana gochuuf immoo kiiboordii keenya irraa kontirool pilaas alt pilaas dileetii qabna kiiboordii keenya irraa jechuudha.
Normaalii kompiitara keenya nuuf banaa jechuudha. Paaswordii nuun silatti baafanne sana nu gaafata. Paaswordii keenya guuttannaa hin ilaalla. Paaswordii keenya kunooti finish yoona welkaam nuun jedhe serveriin keenya gara hojii erga foormaatii goonee xumurree kana fakkaata jechuudha. Barbaaddan aayikonota deeskitooppiitti yaafachuu dandeessu. Amma daayirektiimaan gara aktiif daayirekteerii fe'uuf dursa dhaqee neetwoorkii koon sirreeffadhaa jechuudha. Kanaaf ishee kana as keessa goree change adapter neetwoorkii kana keessa goree kan seetingii neetwoorkiidha jechuudha. Asirra goree ishee kana interneetii irratti right click property erga property ennee IP version 4 dha kan nuyi fayyadamnu gatii ta'eef 6 kanarra hin kaasna. IP version 4 irra finnee property jenna. Kanaa booda isa optimizii IP addressii automaatikaalii irra jiru kana use staatikaaliitti deeffannee ishee kana 292.268 tokko dhiifama 292.268 tokko gochuu dandeenya jechuudha. Kun by default kan IP addressii keenya barbaaddan ishee kanas DNS addressii kana irratti guuttachuu dandeessu. Inni kun loopback yookaan kan 227.001 jedhu sana irratti guutuu dandeessu jechuudha. Isheen kun riiserviidhaaf kan nuyi fayyadamnu. Kanaaf daayirektii kana OKN keessaa baana ishee kana close goonaa jechuudha. Kanaa booda IP'n keenya nuuf galeera. Identify network ofiisa adda baafata. Kana cufne keessaa babbaane kana galla. Kanni maal jedhamti? Server manaajeridha jechuudha. Server manaajerii kana erga kilik goone banan. Kana wadannu server manaajerii ofiisaa nuuf banaa jechuudha. Kanaa booddee amma isheen kun load gootee xumurtutti eeguu dandeessu. Active Directory keenya fe'achuuf kunis lakkoofsa 2 add role and features kana jala gallee kilik irratti goona. Kanaa booda kana next goona. Ishee kanas akkuma inni jirutti next goona. Isaa booda isheen kun ofiisaa IP keenya ishee garasitti nuun guuttanne nuuf waamaa jechuudha. Isheen kun maqaa serverii keenyaati. Kun IP keenyaa kun operating window yookaan kan nuyi ittiin foormaatii goone operating system isaati jechuudha. Ishee kana next goona. Kanaa booda kunoo asitti kan nuyi fe'annu active director domain service kana fe'anna. Isheen gara active director certificate service jetti. Ishee lammaffaarra jirtu kana active director domain service kan jettu kana kilik itti goonaa jechuudha. Kanaa booddee maal jedha add features nuuf fidaa jechuudha. Add features kana fudhannaa. Isaa booda DNS kanatti dabaluu dandeenya. Add features kana booda lamaan isheen kun domain name jechuudha. Domain name service dha. Isheen kun active directory dha. Kana booda lamaan ishee wal faana maal goona? Next goone fe'achuu dandeenya jechuudha. Kana akkuma inni jirutti by default next enna. Kanas akkuma inni jirutti next goona. Ishee kanas next goona. Agreement dha jechuudha. Kanaa booda isheen kun confirmation isheedha yookaan ishee xumuraa irratti maal jedha restart the destination service automatically if requirement. Kana jechuun yeroo active directory keenya nuuf fe'ee xumuru restart godhee active godhaa jechuudha. Yoo kana automatically tiikiin godhii namni dirqama ofii keenyaa kan nuyi karaa harkaa restart ofii keenyaan goonu yookaan hojiitti nuun seenu jechuudha. Kanaaf ishee kana maal goona? Boxii kana check goona. Kanaa booda yeessenna. Kanaa booda ishee kana install. Amma inni ishee kana install godhee xumurutti ni eegna. Obsaan eeggannee kanaa booda ofiisaa gaafa xumuru bakka manage jettu kanatti aantee ulee mul'attu kana notification kana jala fidee notification lakkoofsa tokko nuuf kaa'aa jechuudha. Kanaa booda gaafa inni ishee nuuf kaa'u domain name yookaan DNS keenya irra deemnee maqaa serverii keenya irra kaa'annaa jechuudha. Tokko xumureera. Kan nuyi ajajne lamadha. Maaliif maal ajajne? Active Directory fi DNS wal faana ajajannee jechuudha. Amma kanaaf amma inni tokko ishee xumuree notification lamas jala nuuf kaa'utti obsaan eeggannaa jechuudha. Kanaaf isheen kun itti buunee kunoo fiicharii isaa install gochaa jira jechuudha.
hin xumurre asiitii isheen amma inni nuuf fixutti xiqqoo obsaaneen kunoo asiitii reefu jalqabdee ishee kan amma inni nuuf fixutti obsaan eeggannaa. Kanaa booddee gaafa inni kana xumuru karaa notifikashinii deemnee aktiiv daayirektarii keenyatti maqaa barreeffannee kan ittiin COC keenya yookaan piroojeektii keenya xumurru ta'aa jechuudha. Isheen kun yeroo kamiyyuu serverii feenaan waan dhaabbataadha. Aktiiv daayirektarii fe'uun dirqama kan jirudha jechuudha. Tole erga fixee kunoo kana fakkaatti notifikashinii kana keessa deemnee ishee kana kiloos goona. Kanaa booddee gara notifikashinii kunoos manaajarii cinaatti argamu kana deemnee kiliik irratti goona. Kanaa booda isheen kun maal ta'eedha konfigireeshinii isaa ta'ee jira jechuudha. Aktiiv daayirektariin kun gana doomain neemii keenyatti laadhannee ishee kanarra gallee promote this service to domain controller bakka jettu kanarratti kiliik goonee keessa galla. Kanaa booddee gaafa keessa seenu haganni ishee kana loodii ishee godhu kana xumurutti ni eegna jechuudha. Aktiivii warreen kana nuuf godhutti tole. Kanaa booda kunoo add domain controllers to exist domain ishitu add to domain to exist forest add new kanarra goonaa jechuudha. Haaraa fe'uuf deema irra gatii ta'eef erga kana goonee maal godhedha kunoo asitti root domain name kana jechuun maqaa aktiiv daayirektarii keenya itti laadhannaa yookaan barreessinaa jechuudha. Ishee immoo asitti barreessinaa kunoos kana maal jechaara bakka root domain name jedhu kana fuulduratti asitti dhufne fakkeenyaaf ani maqaa aktiiv daayirektarii kooti coc.com maal jechuu dandeessu yeroo kamiyyuu seeruma isaanii keessatti kan ittiin fe'amudha. Aktiiv daayirektariin kan inni ittiin fe'amu kan hanqabu taanaan maaliin godhu inaktiiviidha yookaan nuun fudhatu jechuudha. Kanaaf kanaa booda root neemiin koo coc.comidha. Nekstiin jedha. Erga neksti godhee maal godha inni ilaallata maqoota nuun barreessine kana kan duraan jiru taanaan ishiin jedhu jechuudha yookaan dogoggora barreessine taanaan ishiin jedhu. Kanaa booda nuu darba kun agirimentii isaati. Noormaalii ishee kana erga inni ilaallannee kun agirimentii warreen inni wajjin hojjetudha jechuudha. Ishee kana kunoo DNS wajjin jira giloobaalii qaba kanas qaba jechuudha. Amma maalti nu hafa paaswaardii maal jechaa type the director service restore mode yookaan DSMR paaswaardii jedha jechuudha. Kanaaf ishee kana paaswaardii as fuulduratti laadhanna paaswaardii keenya akka dogoggorratti itti laadhannaa jechuudha. Ani mee ABC godha ABC ati 1 2 3 kanaa booda maal godhe nekstii kana aktiivii naa godheera jechuudha. Kanaa booda ishee kana nekstiin jedha. Kanaa booda ishee kana nekstiin godha. Net BOC ilaallachaara. Kana jechuun hojii keenya kan booda ittiin hojjennu assaayimentii garaagaraa kan ittiin deeligeeshiniiwwan garaagaraa hojjennu net BOC'n kun doomain neemii keenyadha. Kanaa booda kun doomain neemii keenya nuu fidee nuu galcheera jechuudha. Nekstii jenna. Isaa booda inni ilaallata haganni wanneen kana lood godhee fixutti hineenna. Kunis bakka inni itti nuuf kuusudha. Nekstii jenna. Kan jijjiirruu hin qabnu jechuudha keessa. Kanaa booda wanneen nuun hojjechaa turre hundasaas kanatti piriveesii isaa nutti agarsiisa jechuudha. Ilaaluu dandeessu yoo barbaaddan yoo dogoggora kan qabu jiraate jijjiiruu barbaaddan piriveesii kanaan dudduuba deebitanii ilaaltu. Nekstiin godha. Kanaa booda ammas wanneen tokko odeeffannoowwan garaagaraa gaazexaa godhatee rikwaarmentii isaa barbaachisan aktiiv daayirektarii servisiin keenya inni ilaallata jechuudha. Kan isaa barbaachisan cheekii irra jira kunuusi piriirikweerdi cheek jedhee barbaaduutti kan inni jirudha jechuudha. Kanaa booddee ishee kana isa xumuraarra geenyerra maal goona install jennaa jechuudha. Kanaaf ishee kana amma inni xumurutti hineennaa kunoo warreen kana barbaadaa jira jechuudha. Amma inni xumurutti ni eegganna. Erga xumuree kana fakkaataa jechuudha. Kana jechuun aktiiv daayirektarii gaafa fixxu riistaart. Tole erga hundasaa hojjetee xumuree aktiiv daayirektarii keenya nuuf fixee
kompiitarri keenya daayirektii maal godhaa riistaartii ta'aa jira. Riistaartii kan inni ta'uuf aktiiv daayirektarii keenya yeroo feenu cheek boksii nuyi sila guunne irratti hundaa'uun riistaartii ta'aa jira. Kanaaf hordoftoota keenya haala barnoota keenya keessatti kan isiniif hin galin yookaan ifa isinii hin taane yoo jiraate akkasumas maaltu akka fooyya'u maaltu akka dabalamu koomentii jalatti nu barreessuu dandeessu yookaan nu qunnamuu dandeessu jechuudha karaa keessaa. Kanaaf hundi keessanuu waan amma xumuraatti nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.